Warroonni bilbila keessan dafee isin jalaa guutuu karaa salphaadhaan wanta akka aappiilee hedduu fi akkasumas wantoota garaagaraa of keessatti hammatee osoo isin hin beekin miimooriin bilbila keessanii kan isin jalaa guutuuf furmaata isinii qabadhee dhufeen jira itti dhiyaadha. Akkasumas tiktookii gubbaarratti wantoota haalaan nama saaxilan yeroo ammaa kana tiktookiin ofirratti abdeetti godheerullee isinii yaadachiisa akka ofirraa eegdanii nafaana turaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Jira jirtu obboleewwan baga jiraattan isiniin jecha Google Chrome keessaatti argattanii Google Chrome keessaa seentanii warroonni bilbilli keessan xixiqqoo keessaafuu bilbilli keessan haalaan gadi xixiqqoo ta'e bilbila dafee bilbilli keessan amma isinirratti guutu akkasumas wantoota hedduu qabachuudhaan kan shoora olaanaa taphatu jechaadha. Namni tokko haga ammaatti waa kana irratti hin dhaqqabanne Google Chrome keessatti jecha erga Google Chrome keessa seenneen booda bakka siitingii dhufaarra cuqaasna erga bakka siitingii dhufaarra cuqaasne ammallee siitingii keessa gallaa jechaadha. Siitingii keessa kun bakka siitingii dhufaarra cuqaasna jechaadha. Asirratti erga cuqaasneen booda ammas karaa kanatti dhufame kun ammallee siitingii keessa gallaa erga siitingii keessa galleen booda bakka store dhufe kunoo bakka kana jecha bakka data store dhufan asirratti argattanii jecha warroonni amma dura hin seenneen yeroo hedduu waan seenee jiruufu fakkeenyaaf kunoo aappiilee garaagaraa wantoota garaagaraa wanti buusan hundisaatu asitti tarraa'ee isiniif dhufe jechaadha. Warroonni amma dura hin seenne keessan asitti akka ajaa'ibaatti tarraa'ee isinii dhufa. Maal godhuu qabdanii karaa gadii kana dhuftanii as arma gadii dhuftaniiti kilir daataa ishee dhufaarra cuqaastanii jecha. Ergasii ammas kilir kee dhufaarra cuqaastan. Itti aansitanii immoo kalammataarra asuma keessatti tuqaa sadii tanarra tuqxanii erga tuqaa sadii tanarra tuqxaniin booda bakka hoosteer bakka jechaadha. Bakka tanarra cuqaastanii erga asirra cuqaastan immoo wantoonni isin Google keessaa hunda buustan kunoo akkuma argaa jirtan wantoonni garaagaraa isin gogguma asii hin guuta jettanii hin yaadne asitti wali qabamee isin dhufa jecha. Maal gootanii bakka tanarra tuqxanii jecha asirra tuqatan. Erga asirra tuqxaniin booda ammas bakka kileera dhufana as jalatti asirra dho'itanii jecha. Asirratti erga dho'itanii ammas kileera kee irra cuqaastanii guutuma isinirra fidee gogaa jecha. Bilbilli keessan haalaan saffisa isaallee ni dabala. Bakki kun beeksisa garaagaraa akkasumas wantoota garaagaraa intarneetirra nama dhufanii fi bilbila keenyarra haalaan dadhabsiisan keessaa shoora olaanaa kan taphatu tokkoffaadha jecha. Lammataa kanas ni qabadde dhufe tiktookii warroonni tiktookii fayyadamaa jettan tiktookiin yeroo ammaa kana haala fokkataa taheen aappii waa tokko abdeet godheera waa san namni hedduullee irraa hin beeku jechaadha. Wanti sun waan kana ni jechaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ashama kam. Wanni sun kunoo bakka tana ishiini bakka tana yeroo ammaa tana ibsakeetu tana jechaadha. Bakka tanarratti namoonni hedduun akka of eeggatan dhaamsiidhaan fakkeenyaaf kunoo wantoota poostii yeroo sana asirra isinii kaa'ee jira. Poostii kana gubbaa yoo cuqaaftan fakkeenyaaf amma poostii kana gubbaa cuqaafne erga poostii kana gubbaa cuqaafne kaameraa fuulduraa qofaadha qabannu. Garuu kaameraa fuulduraa kana waa kaasna jettanii yeroo waa kaastan fuulduraan ka duubaa kan kaastan jechuudha. Isa waan ta'eef fayyadamaa isin jedha. Sheera godhaa galatooma.